كتابته ولدت في دودا بودا في وايسين جالت تيفو أنا جالت تيفو أنا مبيو ويسان تو بير خنا فما أني ركوب براتو سينيتين جدا زاني زمت ورزامي قادر مانكيتين ديما تشولا ديما أكما كانتو يا أورومو مي مالها قدو hospitaal guddaadha jechaa jiran gurgurbanchaanii stortechii karaa hospitaala guddaa dabarsaa jee rabbummaa lubbuu isii haa baasu intala namaa hin tororomooti an fireesiitis hin beeku eenyu akka taatees hin beeku ollaa isiis hin girree mana ulaa darbinees seennee kanaaf rabbi fayyaa isiidha haa deebisuuf lubbuma isii rabbi haa baraaruun jaa ilmee takka kannee fi maraamaree godhee karaa hospitaalaa jechaa jira mucaa tokko taaskiin yaamu qote karaa hospitaalaa akka geessinu يوصل ياسك عربي ندموته في دي في فياني سيدا خديم خطاتيز إن شاء الله ني فجيتي تطلع بمال أوار هو مكان سلاقتين هو جينكا فيديو وجينك أبي فيديو رفيز همزان مالك عم مني سيدا كيا مالك كيشان كابو مالك عم مني سيداتي هي فيديو رفجيه إيجاني في نسي والنين نبي راكو سنافي بقول نبي زي دكتور بيتشا إلى هنگا أما هنا قرر مالك إيساك فيديو في مني سيدا قات كش ما سلا جفقاتا ودرس فجين ينكابو maal akka fiduu deemuus hin beekwani eenyutti akkaan dhiisee deemuun intala namaati ilmoo namaati intala oromooti gatee biraa deemuun natti ulfaate mana arabaati tokkicha agartee waan kana laalee biraa deebi'ee araba akkamitti asitti dhiisee akkamittiin biraa ilmaan kishee keessatti deebi'adhaanis baay'ee takkan harkiftee jirtu natti ulfaate waan isaan wajjin gaggeeffataa turanis hin beeku mucaa tokko jaalattee sababa hiyyaam sababa mucaa tokko jaaladha mucaa sanaa fiduu diddee mucaa san hin dhabeefin ajjeesanaa jette bilbilaanii waan jiru qofa natti hime يا أخي هذا كلمة ما بعد داخل الحي قالوا لي أخرج دكتور يزقب بينا إن جاي يا أخي أشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوت هردفتوت خيّة أكم جرت النجاة فيالا kan biyya alaa kan biyya keessaa kan kaabaa kan dhiyaa hundi keessan kan waaqeffataa kan kiristaanaa kan musliimaa baga jiraattan salaamanni kiyya qilleensarraan bararee isin dhaqqabu iddoo jirtanitti akkam jirtan fayyaadha jirra kunoo alhamdulillaahi jirtu jechuu kana beektaa hacaaluu keenya nu fide achumaan nutti seef taate eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya maal qabattee nu dhiyaattee jechuun hin oolamu. waan ajaa'ibaatiin qabadde isinii dhiyeesse baga jiraattan har'aan tana eessatti argamte jechuun kun isin hin oolamu mana furmaatee ittiin argama furmaatee ni beektan furmaateetu eegaa irraa akkuma agartan furmaatee birattiin argama mana siitiin jira akkuma agartan isiin gaa nama dhukkubsatee jiru rabbi haafi'u ani isiin laaluu dhufee nama dhiiga si'uu baasee aannan baasee jira du'aayin godhuufii dhufee nan gartu isiin eegaa hordoftoota keenya har'a isii birattiin argama akkumaan isiniin jee ni dhukkubsattee akkuma viidiyoo irra agartan san viidiyoo isii irrattis agartanii jirtan keenya hunda irratti agartanii jirtan namni tokko dhalaadha dhalaa waa hedduu nuu taati amma isiin silaana beeytee akkuma agartan cinaa ciisu jirti. amma silaana beeytee naawuun dhiiftu firarraa beeynaan jetti saniifuu isiin ifin beeytu rabbi haafi'u du'aa'ii godhaaf isinilleeni obboleessa kiyya tokko biratti argama namuma keenya mana hakimaatii isaaf baase isii tana isaaf biratti hafina fakkaatti mee waan inni naanjuu isaa jaaseetiin isinii dhiyeessaa warri chaayinaala kanaaf haaraa taatan akkuma seentanitti sabiskiraab laayik sheer godhuu hin galatina warri sabiskiraab gootan galatooma laayikuma qofatu qaba. akkasii hordoftoota kiyya eegaa akkuma agartan nama biratti argama nama keenya mana hakimaarraa baaseeti ilaa mana jala dhufe hordoftoota kiyya eegaa mee furmaatee akkaanan beekutti waan inni irraa qoradhe hangaan viidiyoo isin dhiyeessaa ture furmaateen nama asii qabdinatti hin fakkaanne namuma waa'ee isiin beekne gabaabumatti isiin tun nama biyya natti na keessa ture akkasumatti egaa akkuma beektan dogongorsiitiif kan hunda nuti waliin beeknaa hordoftoota keenya mee osoo nuun hin jenne nama isii biratti argamu kanaa hojjaaseeti waan inni jiru isin dhiyeessaa nu faana tura. Salaamu alaikum jiimme. Sumaaniin jaawoo haa dura hordoftoota keeyyaanji. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
hundi keessa wana gaafa ija qabdanii warri gammaddanis bagari fattan amma ati kanumaan si harkaa ture saniif isa amma idaa galgaddaa eesirratti ijoorremu naa agarta dhuga arra duba gammachuudha dhufte moo rifaatu dhufte gammachuun dhufne wallahi gammachuun dhufne akka achirra jettuu fi bara amma waan ajaa'ibsiifatu jira haasoyni ati kalee haasoytu sanii fi ka'ammee eegaa ati as dhufte haasoytu sa akkamii namni kun jeetiin bara shool cinaa qabu ture beektaa. Namni tokko ni beektaa. If keessatti. Nuti Oromoon waan takkaa jira. Dubbiin dubbi fiddee nuti Oromoon nama hoggaa du'e ni jaalanna. Qabuma teenya na qofaa miti. Hoggaa dhukkubsatees ni jaalanna. Hoggaa jiruuf hoggaa fayyaa qabuun fe'atan. Hogguu fayyaa qabuun fe'atan. Maqaan isaa hedduu. Maqaan Taargaan isaa hedduu. Amma fakkeenyaaf namoota warra keenyaa warra yuutuuba dalagus ta'e artistoota ooma fedhe yoo ta'e guyyaa inni du'e osoo jiruun gargaarre guyyaa inni du'e bar ni gatuutanii kasan beeyna wanta ta'an saniifuu dhiifama. Amma ani furmaatee si duraan biyaa kana fakkaatti. Mala ani beeku bara guyyaa sadii bara ammaa hanqaan bira jiru. Akkaan itti beekuttu. Angujuma sadii hanqaan akka qonnametti. Akkaan itti beekuttu niin beekaa jechuudha hanga tokko. Garuu haa ta'u. Beeka beekte dhaadannoo achirraa akkasii. Anuma suma kanaa'u siin galatee bara harta akkaan. Angalata namarraa hin barbaadu dees. Annamaan na galatoonfataa bakka kana jiru. Asumaan deebisaan asii taatu jedhee yaada. Ati mee akkamitti si hojii ol beeytamee naayi? Ani moo. Akkamitti si hojii ol beekuu dandeenya? Waliin beekuun. Waliin barreennaa fi waliin barreemaa. Siifisii waliin beeytan. Waliin beeknu waliin beekan. Akkamiyyuu waliin beeyne akkamii waliin mana hakamaa geessite akkamii waliin dhuftanii akkamii mana hakamarra baasuu dandeessi? Mee obboleessa kiyya dachee jettan dachee waan hin jiru dalagarraa hin deeman. Engadda guyyaa maalitan lama salaalaa Muhammad guyyaa kamisaati. Dalagarraa hin ol deema magatiin na biraan ol ba'a. Mana kiyyatti hin deema. Roottii daabboo harkaa qaba. Fuuliin iraata ijoollee xiyyaa godha jee. Ishoo bakka dalagaa tureetiin fiigu jira. Gumaan bakka kana ol seenee karaa mana kiyyaa achi qaxxaamuruu deemu mucaan tokko na dhufee barra. Ni fiiganii horkaa ajaa'ibaa irraa mul'ata. Waan garti namni duubaa ulee qabatee duubaan jiru. Bakka waan inni deemuus hin beeku waan dheefuus hin beeku Allahu aalam. Waan isaa akkas godhuusan hin beeku mucaa tokko. Garuu maali boo iidaa wajjisa laannee ammaa mucaa sana amma dura. Masgiidaa sabayin kanatti masgiidaa Ali Abdallaa kanatti. Mucaa siifinoo oli dhuftan kana. Fi aruuza amma dhiyootan aruuza saalaa Aziziyaa kanattis ijoollee saayiboosaa xiyyaatii wajjinis akka wal cinaa itti akka akkasuma waluma beekna mucaa. Ani hin beeku waan. Akkasii dhufee naan jee otume mana kana gama wajjin dhayna. Gaman boo ani lakki hin jarjaraa dhaqqabu. Boo kunoo bara uummanni kanumaa naan jee. Maali? Aboo namaatiitu yaaboo mana keessatti summiin dhuga naan jee bilbilaan na doorsise ifin ajjeesa naan jee. Namaan waliin je'amoo namaan siin jee. Namaan naan jee. Akkasitti namnummaan akkana siin jee kun qabame dhiira moo dhalaadha? Aboo dhalaadha. Inni hoggoositti himu kana kophaa biran seenu jechuudha. Kophaa isaa fiiga kophaa isaa deema telefoona harkaa qaqqabatee fiiga. Kophaa isaa deema. Uffata kun takka heddima urkaan akka irraa yaabar. Ani beeku mucaa waan namni ablee sodaachisee aduu jiru na fakkaata. Isumaawu. Iddoo takka baargaa qaba. Boodarra na dirqee na qabe. Hoottu manni kanuma. Summii maali? Boo mucayyoon nama jaalatteeti. Mucaa san naafid naan jettee ergitee mucaa san dhabee akkana naan jettee yaa bora biijii hoon naan jee beeta. Waan daga rabbii jiitan jabduudha. Jiitin jalaas goree ulaa dhaddee maqaan isaa tokkosuma isa dhaadhagee mucayyoo furmaat ja'a qaxmanni keessa waan akka namni dhagaan jiru. Ulaa lolooyitan. Ulaa waan hojiin cinaan dhaddee ammaan tan kophee ulaa dureen harka kopheen takkumaatiitu jira. Nadiifamanni waan akka waan jiraan jirtu alaqa ulaa dura. Ulaa waliin dhiibee ulaan akka qiqqii jetti banamuu feeteeti wanta taati.
akkasitti darbinee beeka darbee isumaan darbe. Hayyee. Darbu kanarraa beeku rabbumaa intalti gara addaatti ciifti. Haaya badaboo. Mana keessa. Atummaa nuka khayriiti hayyee. Boo maali anamma kijibaan see mucaa. Hayyee. Hoggaa ol deebi'ee bakka humna ol seenee ilaalu. Waraqaa dura jira. Bishaan burcuqqoo dura yoo deemu tokko jiidee akkana gara addaatti hurkaa qaamni ishiidhaa kun ibidda oowwa layiddaa irraa deema. Haaya. Waraqummaan akkana fuunfadhee ilaalee ciincaa waraqaan sana fooliin na seente. Funyaan kiyya ilaa hanga amma ni barreessa. Haaya. Nama balbalee funyaan hedduu nama balbalee ni qufee akka hattisoo hundina dhuftee qabi walumaan jennee naafi mucaan qabnee waliin karaa mana hospitaalaa achiin kun. Haaya. Farmaasii seera qabeessaa jira dhiigaa ulaan ularratti jawweedhaaf maal qabutan. Manaa kama guddaa idoon geessin farmaasuma geessine farmaasuma mana biraa kanaa. Hoggaa ol na'inu mucaa maal taate? Aboo anna dhiisii hin beeku mootummaa kana lafatti hooqee mucaan akkanuma jaa. Maaltu akkana godhu intalti maali eenyu jaarteeti maal sii taate? Ani hin beeku mee na dhiisi numa jaa. Ani hin beeku na dhiisi. Waan siin jiru hin beeku. Mucaa tokko dhabdee nama jaalattee akkana taate. Haa duuba nama jaalattee akkana taatu maal irraa quba qabda? Haa summii isiin dhuguu deemtu akka beektee akkana ta'a maaltu keessa godhu jiraati? Hangaafii itti hoggaatu guddisu doktorri maal taate doktorri jettee yaame. Doktorri as bihee gaafiin hojii godhee gaddeeme hoggaasumaa inni karaa ulaa gaddeeme haa doktorratti ni mu'ee galee intalti lakkumaan laaffataa dhufte. Kursii isaa ciisuu irra jirtu ciisuu dadhabdeetiin ol siqee intala harkaa qabu eegaleen akka gadi hin laqa qaamni ishee kara fiiga lafeen takka keessa hin jirtu. Miskiina wallaahi. Saniifuu ilmi namaa hedduu akka wali garaa jabaachuufis ajaa'ibsiiti. Hogguu gabbeeyoo. Angurbaan maal taate ani beeku haa doktora mana keessatti itti dhufne intala akkana ciiftumaa agarree waraqaa takkaan duratti harkanii waa summii dhuydee waan isiin taates summii dhuydee zoojii ani anuun bahu. Inni akkasuma beeku ta'e. Hoggaan angurbaa hojjan kana haasoo eegalu sitaaraa zeefee doktorri gabbayii naajjee yaa kanaas daa gaafata jee kaamma ilaaluudha cheeggaru jiraa miti. Gaafa kan olii naqatuudha jira doktorri ilaallateesi. Hayyee. Ammucaa karuma kana inni kuteen dhabe. Achuma bira suluqaafatee. Achuma bira na dhiisee bira dhaabbadhu asiinsi deebi'as naan hin jennu. Hayi. Arraashinaan ilmaan kiyyaa deemuun achiin lafa facaaseetiin naasuu namummaa. Haaya. Namni lubbuu nama tokkoo baraane akka nama gartee lubbuu namaa biyya guutuu takkaa. Wallaahi. Ol jajjaanii ani maalummaa isaatis hin beeku. Ani intalaas hin beeku nama ta'uu qofaan argina. Intala Oromoon naan jedhe. Khayrumaaf rabbitti si fide amma duuba akkam jirti dawaa harkattee. Dawaan tokko harkattee. Yeroo sanitti gumaramare doktortichi maal jedhe wanni isiin dhiidituun dhugaadha. Laalee marmaraan harkee. Laalamee. Hayyee dhugaadha. Musammam jee musammam. Sharabta sam. Hayyee summii dhuydee. Faana rabaa summii dhuydee naan jedhe. Hayi. Doktoricha kana naan jedhe. Mee nama isii haalii isii fidi naan jedhe. Duuboo. Haalii isiitti gartee. Hangaa mucaa eda garra nama yoo hin jee. Ani fi dabarra bumaan na baase. Ayyaan ilmaan kiyyaa ta'etu na baase. Nasiiba ijoollee tiyyaa. Ahaa. Yoonii fi gartee. Hin beeku yoon jee isaa qabdee. Dubbii inni qarsi qabdi dubbiin. Isaa qabdee fidinaan jechaa turani. Haaya. Akkas naan jennees ni aarte. Eenyutu aare? Ani aarte numaan jeen. Duuba akkam yaa'u duuba mucaan achumaan si biraa dhabamee ati biratti haftee jechuudha. Jara mustashfaadhaa. Ati ifumaaf nama sii taate malee silaa wanna sii fidi jedhanii ifiifuuf shakkiti si qabanii jechuudha. Akka itti. Seeneetiin tureen jeemara. Mura biitiin hin beeku. Duuba sumaa guddaa. Korona jabeessa maaliif dhuunjeen jalti sun maal taate? Waa warra na fidee maali hundi naan jedhanii hin beeku hin jeenan. Duuba dawaa harkattee isiin amma. Annamaa wajjiniin qabee geessee. Wanti ragaa naatee farmaasii gartee silaa yeroo duraa geessine san. Achitti rabbiin keessaa na baase. Ilaan ka gubbaan san bilbilee dhufanii wajjin qabanii na fidan. Nama lamaan qabanii fidanii jiran. Disii silaa bayyanattee soo jaasoo ite? Naasoo.
Mana kamatti osoo ija banatti hafuuraan baafattee doktorri bareedaadhaan moo takkan taatu irraa bahaa jirtu sun meeni dawaa kana ficcisiisee jee dawaa ammas jirtuna. Dawaa kuma tanneeni waa hortan kanneen nuti kana amma irra iddoo taanis yeroo piileedha. Kasummiidhaa'ee isa kan hedduu wanta godhe jee yaa tokko fixee jirta achitti taasisuu nyaachaa jirti. Waqtii sadii nyaattus kun inni asirra jira. Akkasii kanaan siin ja'a. Duba ammaaf suma bira jira jechuudha. Ijoollee jaalala chaatumaan. Nama siitis rabbisitti hafidu. Garuu suuraa teensuun yaada teensuun hoggaaniif hin dhagahuun. Yaadni keenya wayii sii malaala asirratti. Wanta ta'ee isiin ajaa'ibsiifadhee garuu. Namni wal arrabsu waliin faarsuu jira. Baga rabbiin lubbuu isii baasiyaan. Ammas rabbi haa baasu. Akka isin jettan saniin bagantu inni. Dhagaye ammas rabbi lubbuu isii haa baasu. Baate alhamdulillah rabbi haa baasu. Namni wal arrabsu na waliin faarsu. Dhaadannoo isin dhaadattan sana anaa ajjeesuu qaatee dhantatte dhalaadhaa. Anamma qaffeetu wanteetu zaman ajjeesu. Laalamma dubbii. Afaaniin dhalaan nama dhaadatti an akkasii ni eetti dhalaan. Amma na dhagaye. Dhalaa nama dhooyittee nama ajjeeftu. Hin jirtu akka takka tagartee kumaandummaa. Ani fiifuu barnaaf sababa isiitti nama sodaachaa jiru. Magaalaa kana keessatti. Tana waan kaa waliin dabarsan jecha iccitii teessan waa qaba. Kanaafuu namni tokko waan irraa haatuuti qabdi. San dubbii fi nutti asinaadini isii rabbiin haa fayyisu. Amma dhalaa kullaan rabbi si haa gargaaru. Atis Oromoodha. Isiis rabbi haa hafiu. Akka rabbiitti walitti isin fidetti dhuftanii. Anamma isii yoonii fi dhageessee naan feetu rabbimaaf jechaan dhufee ilaalee si harkee biratti eegaatummaa nu bira jiraatte rabbi si haa gargaaru. Rabbi haa hafiu. Amiin inshaallah ni fayyiti fayyaa si rabbi deebisaa. Dawaa tartiibaan obaasii. Inshaallah. Takkan taate rabbi haa hafiu. Du'aayin godhaafan nama kiyya. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkuma agartan kunoo furmaatee biraan jira laal ciisu jirti. Du'aayi godhaaf isinis cinaa dhadhaabbadhaa. Gaa nama dhiiga nama obaasee aanan obaasii jira. Ani laaleen du'aayi godhuufii dhufee silaa na beeyte naa hundiiftu takkasiitii hangaan viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufu nagaan naaf jiraadhaa. Baay'ee isin jaalan.